Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatu fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jennetti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu gammachiisaadha. Firiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa gadi dhiifamee jira. Walumaa galatti qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa jechuudha. Bara 2018 barattoonni 70,000 dabruun isaanii beekamee jira. Odeeffannoo dabalataa qabannee jirra isin biraan geenna. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaatti hooggantoonni baankii 3 ajjeefamanii jiru. Hooggantoota baankii kamii fa'aa fi eenyuun ajjeefaman kan jedhullee odeeffannoo dabalataa qabannee jirra isin biraan geenna. Biyya tokko oliif mormiin cimaan irratti gaggeeffamaa kan ture magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaatti fi magaalaa teessoo mootummaa federaalaa ta'uudhaan murtooftee jirti. Naannoo tokko malee naannoleen jiran hunduu magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa akka taatu sagalee kennanii turani. Magaalaa naannoo Oromiyaa akkasumas teessoo mootummaa federaalaa ta'uun murtooftee jirti. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kennee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa faanoon tibba kana waraana bilisummaa Oromoo waliin qindoofnee jirra. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjetaa jirra jechuudhaan baaftee kufaa taasisuun waraanni bilisummaa Oromoo faannoo waliin qindoominni inni uume hin jiru akkasumas faannoo waliin hojiin inni hojjetaa jiru hin jiru jechuudhaan ibsa kennee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun inni itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo kibbatti akkasumas giddugalaa fi zoonilee biroo keessattis lola cimaa loltoota mootummaa waliin gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irrattis injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Keessattuu kibba Oromiyaa Gujii lixatti injifannoon galmaa'e injifannoo addaati jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Guutuun oduu kanneeniitii fi kan biroo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu wajji turuudhaan itti bohara. Guutuu oduu wajjinis wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaatti hooggantoonni baankii 3 hidhattoota finxaaleeyyiitiin ajjeefamuun gabaafamee jira. Hooggantoonni baankilee kun kan ajjeefaman torbaan lamaan kana keessatti yoo ta'u kan ajjeefamanis lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaana naannawa magaalaa Angariitti yoo ta'u isaanis baankii itti hojjetanii fi maqaan isaanii haala itti aanu kanaan nu gahee jira. Hoogganaa baankii Oromiyaa kan ta'e Maamush Maaruu kan jedhamu yoo ta'u hoogganaa baankii daldala Itoophiyaa Lammii Baay'isaatii fi hoogganaa baankii Awaash Lammii Mangistuu kan jedhamanidha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Hooggantoota ol aanoo fi akkaan ciccimoo kana badii tokko malee lubbuu isaanii galaafatuun akka Oromiyaatti miti akka Itoophiyaattu miidhaa guddaa kan qabudha. Jiraattonni naannichaa maddeen odeeffannoo garaagaraatti odeeffannoo kennaniin gochi hooggantoota yookaan hojjettoota mootummaa kanarratti raawwatame akkaan kan nama gaddisiisuu fi kan maamilee nama cabsu jedhanii jiru. Waggaa 8 oliif ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatamaa ture gara hojjettoota mootummaatti ce'ee yeroo ammaa kana hojjettoota mootummaa hedduu lubbuu galaafataa jira jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatti fi odeeffannoo kan kennan yoo ta'u kana malees hojjettuun buufata fayyaa hawaasa bal'aa tajaajilaa turte tanginni isii narsii ta'e torbaanuma kana keessa humna finxaalessaatiin haleellaa irratti raawwatameen ajjeefamuu maddeen odeeffannoo garaagaraatiif jiraattonni odeeffannoo kennaniin ibsanii jira. Nullee guyyaa kaleessa isiniin geennee turre. Walumaa galatti haalli deemaa jiru lubbuu ilmaan namaa badii tokko malee galaafatuu fi qabeenya barbadeessuun saamichi daran cimee itti fufuun kan isaan yaaddese ta'uu jiraattonni kan himan yoo ta'u isa kana mootummaan dhaabuu osoo danda'u callisee itti ilaaluu fi humni mootummaan gamas bobbaases kan shiraan xaxamee fi rakkoo deemaa jiru dhaabuu kan fedhii hin qabnee fi inumaayyuu humnoota badii kana waan deeggaran kan fakkaatu jechuudhaan jiraattonni komii dhiyeessanii jiru. Akkasumas ajjechaan hojjettoota irratti raawwatame kun itti yaadame kan qindaa'ee fi humnoota mootummaa fi akkasumas caasaaleen mootummaa akka keessaa harka qaban jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennaniin ibsanii jiru. Maatii fi firoottan warra ajjeefamaniifis obsaa fi akkasumas jajjabina waaqayyoon haa kennuufi jenna. Oduun itti aanu koomishinarri koomishinii marii biyyoolessaa Piroofeesar Masfina Ara'aayaa odeeffannoo tibbana koomishinarichi biyyarraa baqate jedhuun wal qabsiisee ibsa kennee jira. Koomishinarichi gara Ameerikaa deemuu himuudhaan gama Ameerikaa immoo kan deeme dhimma dhuunfaa isaatiif ta'uu fi
akka biyyarraa baqatuuf hin taane kan beeksise yoo ta'u, gara Ameerikaa kan imaleefis obboleettii isaa addunyaa tanarraa du'aan boqatte awwaaluudhaaf akka ta'e himuudhaan kanaafis yoo xiqqaate torbaan tokko oliif hojii irratti akka hin argamin himee jira. Hojii marii Koomishinii Biyyoolessaa gaggeessaa kan turte bakka isaa bu'uudhaan itti aantu isaa ta'ullee ibsee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Breaking news barattoota kutaa 12ffaa qormaata bara 2018 fudhataniif firiin qormaata kutaa 12ffaa qormaata biyyoolessaa gadi lakkifamee jira. Firiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 ifoomee jira. Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 fudhatameen barattoonni hedduun itti milkaa'anii jiru. Barattoonni 70,544 qabxii dabarinsaa argachuun isaanii beekamee jira. Qormaata gosa barnoota saayinsii uumamaatiin barattoota qormaata fudhatan keessaa parsantiin 16.5 kan darban ta'uun kan beekame yoo ta'u, barnoota saayinsii hawaasaatiin yookaan gosa barnoota saayinsii hawaasaatiin barattoota qormaata fudhatan keessaa barattoonni parsantii 8.33 dabruun isaanii beekamee jira. Barattoota dhiiraa barnoota saayinsii uumamaatiin qormaata fudhatan keessaa qabxii ol'aanaa kan galmeesse mana barumsaa Adaamaa Odaa Ispeeshaal Boord irraa yoo ta'u, qabxii 600 keessaa 591.6 galmeessee jira. Dubartootaan immoo naannoo Amaaraa irraa mana barumsaa Injibara Agaw Midir jedhamu irraa yoo ta'u, qabxiin galmaa'ee dubartootaan 583 galmaa'ee jira. Barnoota saayinsii hawaasaatiin immoo dhiiraan qabxiin ol'aanaan galmaa'ee 576.25 yoo ta'u, dubartootaan immoo 569 keessa galmaa'ee jira. Barattoonnis qabxii keessa lalladhaa nutis yeroo itti aanutti isin biraan geenna. Oduun itti aanu kun immoo oduu gammachiisaadha. Magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaatti fi akkasumas magaalaa teessoo federaalaa ta'uudhaan murtaa'ee jedhamee jira. Marii biyyoolessaa baatii tokkoof gaggeeffamaa ture irratti dhimmi magaalaa Finfinnee ajandaa marii akkasumas ajandaa mormii isa guddaa ta'ee mul'atee ture. Akkasumas mormiin cimee itti fufuudhaan dhumarratti magaalaan Finfinnee teessoo magaalaa naannoo Oromiyaa akkasumas teessoo federaalaatiif itti waamanis mootummaa federaalaatiif akka ta'u murtaa'ee jedhamee jira. Naannoleen hundi magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa akka taatu sagalee kan kennan yoo ta'u, naannoon Amaaraa osoo hin kennin mormii isaatiin sagalee caalmaanii cufamee jira. Magaalaa Finfinneetiin wal qabate heera mootummaa irratti keewwanni 49 muraashan faayidaa addaa kan jedhu faayidaa waloo jechuudhaan akka fooyya'ees himamee jira. Afaan hojiitiin wal qabate afaan federaalaa hundi magaalaa Finfinneetti tajaajilaaf oola jedhamee jira. Afaan hojii federaalaa jechuudhaan immoo irratti ka'ulii galame marii biyyoolessaa irratti jechuudha. Afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Tigreetii fi afaan Affaar afaan hojii federaalaa akka ta'u irratti walii galan jedhamee jira. Finfinneen immoo afaan kanneenitti ni fayyadamti jedhamee jira. Murteen biroo kan marii biyyoolessaa irratti murtaa'e jedhame irreechaan wal qabate ayyaanni irreechaa ayyaana biyyoolessaa ta'ee kaalaandara keessatti akka galus murtaa'e jedhamee jira. Kan nama ajaa'ibsiisu garuu marii biyyoolessaa gaggeeffamaa ture irratti mormiin gaggeeffamaa ture magaalaan Finfinnee naannoo Oromiyaatiif magaalaa guddootii fi teessumaa ta'uu hin qabdu jechuudhaan ija dunuunfatanii warroota mormaa turanidha. Magaalaa guddoo gidduu Oromiyaatti jirtu magaalaa Oromiyaa ta'uu hin qabdu jedhanii mormuun baay'ee kan nama ajaa'ibu yoo ta'u, fayyadamaan miidiyaa hawaasaa tokko miidiyaa hawaasaa kana irratti yaada kenneen magaalaa Dubaay akka fakkeenyatti fudhatuudhaan magaalaa Dubaay keessa namoonni jiraatan lammiileen biyyatti parsantii 10 qofa yoo ta'u, parsantiin 90 lammiilee biyyoota birooti jechuudhaan akka fakkeenyatti fudhate magaalaa tana kan bulchaa jiru garuu lammiilee biyyoota biroo kan baay'inaan parsantii 90 ta'an san osoo hin taane lammiilee biyyatti parsantii xiqqaatii fi parsantii 10 sani jechuudhaan fakkeenya nama ajaa'ibsiisu kaahee jira. Haalli magaalaa Finfinneellee kanumaan kan wal fakkaatu yoo ta'u, akka magaalaa Finfinneetti Oromoon magaalaa Finfinnee isaa taate gaafa lammiileen biyyattii naannolee garaagaraa irraa dhufanii keessa qubatan natti hin dhufina hin jenneen erga qubatanii booda immoo nutu abba jechuudhaan abbummaa Oromoo magaalaa Finfinnee irraa mulquuf yaaluun cubbuudha jechuudhaan dubbatee jira. Marii gaggeeffamaa ture irratti ija dunuunfatanii qabeenya abbaa tokkoo saamuudhaaf qaamni mormu biyya waloo akkasumas haqa qabeessa taate
kan wal qixxummaa saboota hundaa keessatti mirkanaa'e ijaaruu irratti hagam waliin deemamuun danda'ame jechuudhaan gaafii gaafata. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waraanni bilisummaa Oromoo faannoo waliin hariiroo qaba yookaan immoo qindoomina uume odeeffannoo jedhu tibbana naannaa jiruun wal qabsiisee ibsa kennee jira. Ibsa kenneenis waraanni bilisummaa Oromoo faannoo waliin hariiroo tokkollee hin qabu jechuudhaan ibsee jira. Gama biraatiin faannoon waraana bilisummaa Oromoo waliin qindoomina uumnee jirra hariiroo waliin qabna jechuudhaan ibsa kan baasanii fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjetaa jiraachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kun tasuma hin jiru jechuudhaan ibsa faannoon waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjetaa jirra jechuudhaan baaste kufaa taasisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanatti lolli tibbana deemaa turee fi lubbuu namoota nagaa hedduu galaafate eenyu fi eenyu gidduutti akka deemaa jiru hawaasni ni beeka, jiraattonni ni beekan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kan ibse yoo ta'u lola deemaa jiru kana keessa harka kan hin qabnee fi miidhama uummata Oromoo irratti dhaqqabaa jiruufis eenyu itti gaafatamuu akka qabu uummanni ni beeka jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kennee jira. Badii fi dhumaatii uummata irratti deemaa jiru waraana bilisummaa Oromoo dahoo godhatuudhaan badiin raawwatamu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoottis badii raawwatame harkisuu fi waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuu fi ibsi faannoon kennite sirrii miti jechuudhaan ibsa faannoon waraana bilisummaa Oromoo waliin qindoomina uumnee jirra waliin hojjetaa jirra jedhu soba jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Zoonilee hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun lolli gaggeeffamaa jirus cimee itti fufuu maddeen odeeffannoo tokko tokko kan beeksisan yoo ta'u kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. WBO'n zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola magaalota aanaalee garaagaraatitti seenuun loltoota mootummaa waliin taasise irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa Gujii lixaa magaalaa aanaa Surroo Baargudaa fi aanaa Malkaa Sooddaa keessatti itti seenuun lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. Lola magaalota kanneenitti seenuudhaan gaggeessee ture irratti loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeesse kan booyyeesse baay'ee jedhee jira. Akkasumas hidhamtoota siyaasaa hedduu mana hidhaa keessatti yeroo dheeraaf dararamaa turan 200 ol mana hidhaa irraa hiikuudhaan bilisoomse jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa hiikkate AKM 62, PKM 1, Snapper 1, rasaasni AKM 6000, rasaasni PKM 10,000 Ujumoo PKM 2 miila dishqaa tokko uffata hedduu akkasumas motora 8 fi meeshaalee elektirooniksii illee hedduu booji'u waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola cimaa gaggeeffame kana irratti loltoota 4 kan booji'ee fi 62 addunyaa kanarraa godaanse 70 ol immoo madeesse jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Akkasumas hidhamtoota mana hidhaa turan nama 200 ol mana hidhaatti yaasuun gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasise jedhee jira. Konkolaattota loltoota mootummaa sadiis hojiin ala taasise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa lixaa aanaa Dirree Hincinitti har'a barraaqan loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo addaa galmeesse jedhee jira. Har'a hagayya 22 2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa giddugala Oromiyaa lixa shaggara aanaa Dirree Hincinni iddoo addaa Billoo jedhamutti haleellaa ganamaan loltoota PP irratti raawwadhe jedhee jira. Loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwadhe jedhee jira. Haleellaa hattee hidhuun loltoota PP irratti raawwate kanaanis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuu fi meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkatu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Tibba kana irra deddeebi'uudhaan achuma lixa shaggara aanaa Dirree Hincinnitti loltoota PP waliin lola gaggeessuu kan ture waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeeffamaa ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Har'as lola cimaa gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geennu ta'a.
Gara mootummaatti lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame kanaan wal qabatee bakkoota lolli itti gaggeeffame irratti odeeffannoon kenname hin jiru yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Ta'ullee mootummalleen humna isaa bobbaasuun sakattaa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessaa jiru cimsee itti fufee jira. Giddu galatti, kibbatti, zoonilee hunda keessatti haala wal fakkaatuun humna guddaa bobbaasuun oopereeshinii gaggeessaa kan jiru ta'uu akkasumas loltoonni mootummaan bobbaase waraana bilisummaa Oromoo waliin bakkoota garaagaraatti lola waliin gaggeessaa jiran cimsanii itti fufanii jiru. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru cinatti hawaasa wajjinis marii gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Bakkoota to'atetti hawaasa bal'aa wajjin dhimmoota garaagaraa irratti marii bal'aa yeroorraa gara yerootti gaggeessaa jiru. Cimsee itti fufuudhaan fuufteedhaan marii gaggeessaa jiru irrattis hubannoo hawaasaaf kennaa jiruun hawaasa jajjabeessaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kunniinis marii gaggeeffameedha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Sagantaa kana yoo jaalatta laayikii godha, yoo isinitti tole sheer godha, akkasumas sabiskiraayib godhuudhaan gara maatii chaanaala kanaatti makamaan immoo affeerraa kenna. Nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Haga deebinee wal agarrutti nagaatti nu tura.